Baju. 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 Maaloo dha? Kun maaliin siin jedhe ilaali kana. Sitti mul'atu? Maaliif sirriitti hin qulqulleessine? Ba'e narraa. Jaalalli hojii nama kaayatu maali? Mucaan bareedduudha. Qorumsa wayiitiif bultee kaatee ija koo dura naannofti malee. Haala kamiin eeboo onnee kooti ba'a laata? Ani yoom maal godhe sadarkaan hojii koo kuniif miindaan koo kun naaf furdachuu danda'a laata? Hanga yoomitti an miindaa xiqqoo kanan jiraadhu? Ka'ee murtoo ofii koo fudha malee akkanatti jiraachuun naa qabu. Arrammaa har'allee yaada koo ibsuuf hin qaba. Akkasitti kophaa koo dhiphachaan ta'a. Yoo akkana ta'e tarii jaalalleen koo karaa hin beekamne oduu kana dhaga'uu danda'a. Kaayyoo keenya ganamaa ani isa waliin ijoollummaa keenya irraa hanga sadarkaa yuunivarsiitii seennee baannutti amanamuu waliin jiraachaa turre. Waadaa bultoo dhaabbachuu waliin qabnu sun sababa kanaan duraa buufachuu danda'a laata? Innis na duraa miidhamuu danda'a. Garuu immoo kunis jijjiirama keenyaaf murteessaadha. Tuni waa'ee kee yaadollee dhuftan iyyuu. Biyya tokko akkasuma. Miti.
akkasitti bareedee Galatoom tillee bareeda. Waan bareedin akkasii. Asuma si kennu. Si. Ani yeroo baay'ee bareedina baay'ee jedhu bareedina akkas nama hawwatu nagarre. Baju, maal ta'e? Gadditee jirtaa? Wanta guyyaa har'aa asuma keessa namni hin jiru. Amantaani? Eenyu jira biroo? Yoo carraa kanatti fayyadamne yeroo baay'eedhaaf carraa kana eeggateen. Balance gode. Maal jala jaamte. Barbaade deebi faana. Dalagaa kana jettu.
Gadsi, mendam bira, mendagashan fi. Wow, oga? Mara kuintra, mami. Qarshinaaf kale guutuu miti. Baati kana keessa guyyaa sadii haftee bari. Kanaaf irraa jirti. Ati kanaaf beektu miti? Gadis. Gadis. Oh? Gadis wanta nacheessi su'aamii fi hojiraate haala keetu natti tolu didiinna. Maa rakkina jira? Rakkina jira moo yoo rakkina jiraate rakkoon qabu natti himi waan rakkina yoo jiraates anuma mari'adhu. Waan hiikam wanti hiikamne tokko iyyuu hin jiru. Bindaa kootu narraa jirte. Akkasii gaariidha. Kana irratti hin dubbanna. Naasuudha. Ati deemii dhaqiitaati. Itti ta'i. Jaalanne kottu. Inni si gaafachuu barbaade mindaan gaaddisee maaliif akka jette na ibsuu dandeessaa? Baati kana keessa guyyaa sadii eeyyama malee waan hafteef irraa jette. Namni hojjenneef immoo kaffaluu ni danda'a. Akkasii kanaaf ati waajjirachaa fi dhaaba kanaaf dhimmamteetu. Siif haa ta'u deemu.